راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سور قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قداتين هر أسنجاه ولتدتشاني جر نجيني بداده على مني سانمي نجاه يو يجنر كسنفون سجنتا صورة قلبي قلبي سنبو هرسا بروم سجابا سنيف دبرستو كندي فني ولتدتشاني جر هيا باسمي ودي فنو قبدا نكبه تولي إيجاليكا بوردي مجلس فدرالا يائي وليغالا توربتو كيست يامو كان قوباي تاو بيكسيس علماء مجلس فدرالا ركو مجلس فدرالا كيست ملالجيسي فبراير كوداني توكو بركم لما بددم لما منستر نغينيا ولينيغا مري اتمبودا هانغ فبراير ددم توكو بركم لما بددم توكو تكور وليغالا يامو فوادغالو نساني ني ادتام haata uummalee hoggantoonni man maree ulamoota muraasni sabab garaagaraa dhiheessuun danqa uumaniin walga'ichi hagarraatti osoo hin geggeeffamin hafee jira. Kan mordofuun boordiin majlis federaalaa ibsa maarchi 2021 baaseen boordichi kanaan dur yaa'iin waliigalaa akka geggeeffamuuf xalayaa yeroo 3 barreesse gaafatus sabab hoggantoota man maree ulamoota muraasatiin yaa'iin hangammaa osoo hin geggeeffamin turuun seeraan al ta'uu ibsi. Dabalataanis majlisoonni naannolee hedduun yaa'iin waliigalaan majlis federaalaa akka geggeeffamu gaafataa turanii jiru jedhe. Haalum kanaan maarchi 2021 irraa eegalee manni marii ulamoota torbe tokkeessatti yaa'ii waliigalaa yoo kan hin yaamne ta'e boordichi dambii ittiin bulmaata majlisichaa irratti hundaa'uun ulamaa'ota argamaniin yaa'ii waliigalaa kan geggeessu ta'uu akeekkachiisee jira. Mee amma odeeffannoo tan eega dhiyeessinee ni gaha. waan afammoo booditti dachaan amgarsoor qalbii taaseen nuka. Tole arri guyyaan Rajab 3 bara 1442 akka lakkoofsa jiraatti. Maarchi 7 bara 2020 akka lakkoofsa milaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 28 bara 2013 yogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Oggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhiyaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soor qalbii qophii dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuriin uumamaalee adda addaa daawwanna. Tan quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsin. Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Amsu duudumaan gam dhaddacha jaalalaatti tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riiqichi sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan koo Jaatu Qaa'ii jedhama. Raadiyoo Nuural Hudaa yeroo hedduu hordofa. Garuu guyyaa tokkollee iyyannoo gam keessan ergadhee hin beeku. Dhiyootan wanti yaaddoo jabduu natti ta'e tokko natti dhufnaan furmaata barbaaduuf yeroo duraatiif gam keessan dhufi. Furmaata gaarii akka isin biraa argadhus abdii guddaa qaba. Iyyannoon tii akkasii gadiiti. Ani biyya ormaa jira. Eega biyya ormaa dhufee waggaa 6 lakkoofsiisee jira. Duuba akkuma ilma namaa jiruuf jireenya koo eega fooyyeffadhee booda yaadkii gam bultii ijaaruu deebisee intal barbaadachuu eegali. Eegasii intal takka tan biyya jirtu wajjin telefoonaan haasa'uu eegali. Eega waggaa 1 fi baatii 8 telefoonaan haasofne booda isii fuudhuu murteessi. Intalli tun intala beera kiyyaa wajjin baratti. Kanaafuu waa'ee isii intala beera yookaan ammoo adeer kiyyaa tanarra qulqulleeffachuu murteessee itti bilbile. Intal saahib teetisan mee hangam beeyta? Haala amalli isii akkam fakkaata? Diinii qabdi, imaan qabdi jedhee intala beera kiyyaa gaafadhe. Deebisaan intala beera kiyyaa irraa argadhe ammoo hedduu na rifachiisi. Akkum deebisa isii irraa dhaga'een rifadhee telefoon cufi.
ji'a tokko eega ture booda intal fuudhuu barbaadu sanitti bilbilee dubbisi. Intal labbeera keetii sitti heerumuu feeti. Haalan si jaalatti. Hagardhaa sitti dubbachuu sodaattee usti. Ani isatti heerumuu fedhaa adaba godhii naan jettee natti kaati. Kanaafuu amma booda telefoon kiyyarratti akka hin bilbil nagayaatti naan jettee telefoon cufatti. Amma gaafiin kiyya akka shari'aatti intal abbeera fuudhuun ni hayyamama. Akka aadaa Oromootoo wanti kun akkam? Yaad kanarratti maal na gorsitu? Rabbiif jecha isin jaaladhaa, galatoomaa, ulfaadhaa, wayyama. Maal jettaan Fariyaa? Gaaffiin isaa hukuma shari'aa barbaadde. Garuu gurbaan intala fuudhuu qabu waan murteessee hin fakkaatu. Maal dubbateemi? Dubbate. Jalqaba intala waggaa tokko ol telefoonaan wajji haasayaa ture akka fuudhuu barbaadu dubbate. Boodarraa immoo intala adeera isaatis fuudhuu waan barbaade fakkaata. Wanti kun akka shari'aatti heeyyamamaadha jedhee gaafachuun isaa san mul'isa. Yoo hin hayyamam jedhaniin dhiisuuf kaa? San ta'uu mala. Mee gamoo abbaa murtii dabarsina. Tole, iyyannoo lammaffaa dhiyeessi. Hayyee. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Iyyannoon tiyya haalaan gabaabduudha. Ani geelee 4 qaba. 4 haalaan jaaladha. Isaan 4 heerumanii jiru. Isaan irraa namni heerumarraa gammachuu himatu hin jiru. Yeroo ammaatti takka qofatu jaarsa wajji jira. Isiinis ganamaaf galgala hiraara haasoyti. 3 hafan jaarsan adda bahanii gama biyya Arabaa kutaniiru. Hundi isaanii dhiira tokkottis hin heerumin. Dhiirri ganda keenyaa hundi faayidaa hin qabdu. Dhiira ganda biroo barbaadadhu naan jiran. Sababa isaanii an bultii jaarachuu sodaadhe. Namni bultii jaaree hundi akkuma isaanii waldeegee addaan yaanatti fakkaata. Mee maal na gorsitan? Anis bultii jaaruu dhiisee biyya Arabaa deemee haa dalagadhu moo abdii Rabbirra kaayadhee usee haa heerumu? Galatooma. Mee maal jettaan abbaas? Saayibban isii afraanuu amala hamaa qabaachuu hin oolan saniif hundi isaanii jaarsu wajjin buluu dadhaban fakkaata. Namni namuu wajji oolu fakkaata. Jarri afrawaa wajji oolaniif amala wal fakkaataa qabaachuu malu. Kanaafuu bultii dhiisoo osoo hin taane waan jarri jaarsu wajjin jiraachuu dadhabeef osoo qorattee bareedanatti fakkaata. Dhugaa jette. Yoo rakkina isaanii hubatte haalaan of eeggannoo godhuu dandeessi. Mee waan hafe gama abbaa murtii dabarsina. Amma jidduudhaan utubaa bultii dhageeffannee walitti dichaana. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا ميديا نور الهداتون قبي أدت جاللا أطبا بلتيتي نيما فولا في هيرما كتا أفرفا كبرني دهاني تجرى كاما قلبي النور دفان أفراتين لقيفتوتا خينيا كبجمو نيما فولا في هيرما هدودا لكويني انتمرو دروغا قباب سني هنگو متكا متا راسيني تطقو جرى أرأمو كتا أفرفا خرخيسا كنتو جلالو جاللا نمني فولا في هيرمي جاللا أركتا جاللا قمي هدورا أركتا تدراتي جالل ربي أركت ربي تو سجالته مالف جنان واربي جالته دلقي فورا في هرم واربي نتنوجي واربي لين جالته والنبي لين صلى الله عليه وسلم جالته خرام بيوتات خرا ورق قاريتي جالته مجتر هجي جالته مهجي ربي جالته وان دليدف جالل ربي أركت خران جالل ربي تركت انتكو واربي جالته دلقور واربي جالته جالته واربي جيب ودان جالل تربي نما سبتي تنافجا فورا في هرم ربي جالته ربي تنوجي قام براتي نمو جالل مواني جنوه جالل تدقوا تارتفشالن تين فورا هيرما خيست يركم تيجي تورا جارسا جارتين قافني كهيرتني جارسا جارتي تان لقما والجالتن لقما والفرن تجورا جاللتي قائلة درات ولمو الرجودانسي خجبة تكاه أرتيرا نمني تكونين جالل دجيه تكا كنما جالتو فكيسو دندها تكا وان نما جالتو إسا فكيسو رامولا شو دندها قرو جالل تساسن وبين قبض تجورا شيون تكيو سين جالل دجتي هنگا فيتي ككتة قربان تكو سين جالل دجيه هنگا فريو قادا سينس جالل تساسن وبين قبضو وبين جاللا نكالا نمني تكو قرو يوم مو غرتي نكا خيرا تتاتي نكان سن سيفو بيدا جچولا قام براتي رقادا أكما بيكمو قا يرو نكاري دمو رقان نياماما نمو نكارتي نكا سن يرو يسنيد أتن سن أرقان رقادا جچولا إسلاما والجالتشو إسلامان جارسا جارتي تو خيسا رقادا يرو مو جالل قايلة دراتاتي قرو إسلام ولماني تو جالل وليته بيختا كهمو نمني تكو خشك في خسرتين همتن بيخوني ملا قرو دبات سنو أمانون دندو غارقابهون دندو مالف جنان بورو إنينس إسيغنو دندا إسينيس إساد إسو دندسي وني بيكا منجرو قرو نكاح انقافته يمو نمني جالجين تلتا كنيرو نمني جالجين تلتا كنفورو ترتيبان يودبون لين قدر كمسي سوتاتي أدباها ملي كناف جيتشا رب مانو سبحانه وتعالى جالل وان جنتنا جارسا جارتي جدو قري خيستو كورنر فالاته جدوتي فودا هيرمان أركما جالل تدو قادا جتشودا جالل هيرو جنو وان مانان قبل تكاكنما وانما
hin beekamne takkaa miti jaalalti waa hedduu of keessaa qabdi jaalala keessa rahmataa jira jaalala keessa waliif yaaduu waliif gadduu jira jaalala keessa gartee dursa waliif kennuu jira jaalala keessa waliif nahuu jira jaalala keessa gartee walii dhukkubsachuu jira jaarsa jaartiin immoo waan kana ni qaban dubbiin haasoo jiru tana warri fuudhee fi warri heerume akka gaarii beekuu danda'a tarii warri bultiin jaariin akka gartee fuudhaa heeruma isin hawwisiisuuf waan babbareechaa haasoo jiru ta'ullee ni dandeessan hundaafuu inshaallah guyyaa heerumtan guyyaa fuutan waan injuu kana cufaa arguu dandeessan takka immoo hangaan ani himu kana olitti arguu dandeessan inshaallah warra guyyaa saniin nagaan dhaqqabu sinaa taasisu kanaaf jecha jaalalti dhugaalleen tarabbiin beekamtii kanneef rabbiilleen jaalalti namni jidduu godhu warra nikaadhaan wajji jiraate tanaaf jecha obboleeyyan kiyya gaggaarii qaqaalii warri rabbii haala mijjeesseef warri rabbii isiniif laaffise fuudhaa heeruma irratti akka babbaatan akka intala isiniif saatu filattanii gurbaa isinii ta'uu filattanii akka bultii jaarrattaniin isin yaadachiisa warra bultii jaarallee bultiin teenya tawaaraa tatti fuftu tagartee sodaa rabbii irra ijaaramtee jaalalaa fi dhagayaa fi imaanaa waliin jiran nuuf haa taatu jecha inshaallah amma gama iyyannaa teessanittiin isin tarkaanfachiisaa hanga torbaanitti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim utubaa bultii nuuf dhiyeessuu keetiif galatoomi siin jenna. Hayya Abbaas iyyannoo dhaddacha jaalalaa kan jalqabaa dhiyeessi. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Fu'aad Jamaal jedhama. Ani biyya Saa'ud Arabiyaa jiraadha. Intal takkaan asitti wal jaalannee wajjin bultii ijaaruuf murteessin. Eegas maanguddoo ergadhee guyyaa qabatan. Birriin nikahaa kan irratti walii galle birrii 10,000ti. Sana bakkiyyattuu ergee nikaanaaf godhaa jedheen. Abbaan kiyya maanguddoo wajjin maallaqa qabatee ka'ee gandamaatii isii dhaqe. Achi booda nikahaa gochuuf natti bilbiluu yaalanis na argachuu dadhaban. Naannoo mana maatii isii neetworkiin hin hojjetu. Awwaan kan dursee waan beekuuf sheeka tokko gaafannaan inni nam bakka buufadhu naan jedhe. Anis akkasitti abbaa kiyya bakka buufadhe. Abbaan kiyyas bakkatti argame nikaanaaf qeebale. Amma nu lameen wajjin jiraachuu eegallee jirra. Ilmoos arganne jirra. Namoonni hedduun nikeen keessan sirrii mitii nuun jedhan. Nam bakka buufatanii nikahaa godhachuun hin ta'u. Ofumaa telefoonaan qeebaluu qabdaa jedhanii na dhamaasan. Mee maal naan jettan? Nikahaa irra deebi'uu qabmoo akkam godha? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayya maal jette fariyaa kan irratti? Kana namni Nuural Hudaa hordofu hundi ni beeka. Dhimma kanarratti khilaafni ulamaayitis waan jiru natti hin fakkaatu. Mee ibsa bal'aaf gama abbaa murtii dabarsina. Hayya iyyannoo xumuraa dhiyeessati. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu urjiiwwan teenya qaqqaalee. Maasha Allah. Rabbiin umrii isinaa dheereessu. Maqaan kiyya Zabuuraa Nuuree jedhama. Iyyannoon kiyya akkasii gadiiti. Amma dura biyya ambaa keessatti hojjedhee maatii kiyya gargaaraa ture. Boodarra hojiin naaf ta'uu dinnaan yeroo muraasaaf boqonnaa fudhachuuf ka'ee gara biyyaa gale. Yeroo maatii koo bira jirutti gurbaa tokko wajji haasofnee akka na wajji bultii ijaaruu fedhu naaf hime. Anis waan hundaa osoo hin dho'isin himeef. Ani amma gara biyya Arabaa deebi'uu fedha. Yeroo muraasa dalagachuu qaba jedheen. Innis hayyee rakkoo hin qabu. Hangumaas jirtu wajji jiraannee achi booda deemtanaan jedhee fudhatee naan galate. Ani gama kiyyaa gammachuu tokko malee bultii tanatti seene. Eega torbaan lama wajji turree booda ka'ee biyyaa bahe. Eega biyyaa bahee booda itti bilbilee dubbisnaan lakkoofsa akkaawuntii baankii isaa naaf himee waan hojjettu baatiin asirratti galchinaan jedhe. Ani gurbaa kana hedduus isa namanu. Kanaaf ajaja isaa didee mallaqa maatii kiyyatti ergachuu eegale. Inni baatii muraasa mallaqa eegee dhabnaan maaliif mallaqa erguu dhabde naan jedhe. Lakki mallaqa maatii kiyyatti ergachuutti jira jedheen. Innis dallanee har'a booda ati niitii tiyyaa miti. Sihii keenya ga'eetti naan jedhe. Anis tole jedheen. Eega guyyaa saniitii mallaqa takkallee ittiin ergine. Mallaqa hundaa akkaawuntii kootii fi akkaawuntii maatii kiyyaa irratti kuufachuu itti fufe. Amma yoo gara biyyaa galee isatti deebi'uu ni sodaadhe. Nikaha narraa buusii jennaan ni dide. Mee furmaanni kiyya maali? Wanti sirreeffachuu qabu. Dogongorree hawwajjadhee yoo jiraate naaf himaa. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Mee maal jettaan Abbaas? Iyyannoon akkanaa hedduu deddeebitee yeroo hedduus furmaan irratti kennamee jira. Dhugaa jette. Garuu har'a walaloo ajaa'ibaa tokko afeeruuf iyyannoo tana dhiyeesse. Walaloo akkam? Abdunnaasir Tufaatu walaloo dubartiin amaanaadha jettu takka nuuf qopheesse. Namoota dubartii biyya alaa erganii mallaqa irraa eeganiif gorsa guddaa taate. Hayyee dhiyeessika. Lakki anaa miti isumatu dhiyeessa. Dubartiin amaanaa. Yaa garaa waa dhalee dhalattiin jabaanne waa malee. Yaa garaa laafaa turte kalee dhalatti jabaannaan hunduu si wallaalee. Akka jaahiliyyaa akka gaafa dukkanaa intalti dhalannaan keessi kee dallanaa.
sirraa fagaateetiin gammachuun kaleessaa gaafa isiin ol jette firraa fageessitee nyaachifta bineensa akkasiin barattee addunyaan jijjiirre akkasiin filattee hortee hin daraarre fedhii lubbuu keetii guuttachuudhaaf jecha hiyyummaa bahuudhaaf dhala gurgurachaa reeffa ilmaan keetii irra tarkaanfachaa bu'aa jiraataarta akka imimmaan naachaa nama ta'i yaa namanaa ija banadhu dubartiin amaanaa ija banadhu dubartiin amaanaa shamara qulqulluu ija namaan garre kan namni hundi hawwu jedhaatiin yaa qarre ati horiif jecha fuutee manaa baaftee dallaala adurree harka aanan buufte yaa garaa waa dhalee akkamiin jabaatte akkamitti dhaltee fuutee geggeessite hin dhageenye qur'aana rabbii sin dhaqqabne dhaamsi nabii yaa namana akka dubartiin taate amaanaa yaa namana akka dubartiin taate amaanaa yaa bara keessa jirru bara daba keessatti agarru rabbiin qur'aana isaa keessatti nuun jedhee ilmaan boqonnaa ijaati boqonnaa rabbiin nuuf kenne jibbinee boqonnaa daldalaa haaraa jalqabanne ilmaan argannaan agartuu ijaa horiin jijjiirre guuttachuuf haajaa yaa gara jabeenya bara dhala ajjeesee abbaan nyaatu beenya yaa namana intalatee baaftee hin dhabsiisin aanaa rabbiin si gaafata dubartiin amaanaa rabbiin si gaafata dubartiin amaanaa yaa namticha rabbiin dhabaan si qormaatee qabeenya horachuuf gurgurte ilmoote dhagaye haala ilmoon tante keessa jirtu dhagaye haala ilmoon tante itti duutu intalatee gaarii gaafa manaa baatu jiraachuuf du'uudha kan isii eeggatu abbaa koo nagaatti jettee sitti boottee mana keetii baatee gaafa imala seente jiraachuuf jalqabdee imala jireenyaa waan meeqa dhandhamti rakkinaaf hammeenya gariin karaa irratti dirqiin gudeedamtee gariin karaa irratti lubbuun awwaalamtee gariin waraabessaan karatti nyaatamtee gariin baharatti qurxummiin dhabamte tan lubbuudhaan haftee biyya ormaa seente hadhaa jiruu haaraa dhandhamuu eegalte ormi silaa ormaa fira namaan ta'uu gaafa si argatan hajaa sitti ba'u ulif gassi oofaa akka meeshaatitti fe'ataa jiraatu dhalatee irratti akka hiree ta'ee gaafa waa argattee nama sodaa rabbii qabuun badhaafamte yaadda'uu jalqabdi maatii biraa baate dhiiga ofii ergiti warra kiyyaaf jettee dhiiga siif ergitee ofii taatee meeshaa dhiiga isii dhugaa ati jetta shaashaa yaa hiree waan meeqa agarre warra isii kalee manarraa ari'ee jaalala horiitiif geggeessee deebi'e warra afaan bineensaa kalee isii buusee deem dalagii fidi jedhee isii geggeesse warra maallaqa isiin gabroomtee ergitu kaan araadaan ba'ee kaan ittiin taphatu warra kanaaf fuutee maallaqa ergiti warra goofa daneen foonnaa kaa'aa jetti warra galleef kana ta'uu dubartiin amaanaa warra galleef kana ta'uu dubartiin amaanaa ijji namaa isii waraanaa arrabni hundaa isitti aanaa dadhabdee ofirra dhaabataa dhukkubsattee hidhattee mataa maallaqa argatte ormisii ergataa maallaqa argatte namootaan xiqqaataa maallaqa isiin xaartee dafqitee argatte maallaqa isiin kuuftee dhibamtee kuufatte yaa namticha nyaatte isiin sitti ergatte yaa namticha amaanaa fudhattee waakkatte burhaamachuun haftu wanta facaafatte akka namaa galchuun boru ni ulfaata hardhuma ofirraa galchi gahi ijibbaata duniyaan dhumtuudhaatis keessa waartu gammachuun duniyaa isa dhugaa miti gammachuus fakkaatu dhiisi garaa jabaachuu dubartii irratti gargaarii irkisi mana kee keessatti beekumsaa argattu mana barumsaa geessi si boodaan jiraachuu dhalatee barsiisi irraa hin nyaatini umrii siitiif horii rakkadhu barsiisi itti mul'is barii beekumsa duniyaaf beekumsa diiniidha qajeelchi barsiisi bor addunyaa fedha kitaaba isaa malee hin duroomu namuu dhiisi dhalatante gabrummaaf kaadhimu feetu rakkadhu feetu hiyyoomi feetu du'i dhalatee hanqisa gabroomsuurraa taa'i fira biraa dhabdus rabbiin malee aanaa rabbisiif gahaadha dubartiin amaanaa rabbisiif gahaadha dubartiin amaanaa
maashaallah walaloo ajaa'ibaati rabbii warra irraa gorfamu nu haa godhu. Dhugaattu walaloo ajaa'ibaati gorsa guddaa qabdi obboleessi keenya Abdulnaasiriin galatoomii jenna. Haa galatoomu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanni kanuma heeyyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti dhaddacha har'aa goolabameera. Qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Raadiyoon Nuurul Hudaa sagantaa 656ffaa soora qalbii guyyaa alhadaa dhaggeeffachuu jirtu. Mee gama qophii tafakkur osoo hin ce'in dura odeeffannoo biroo qabaatti dhiyeessi. Odeeffannoon tintaan ammoo makiinaan darasoota fe'atee imaluu tur gargaluun lubbuun nam 5 dabree jetti. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Makiinaan Ayisuuzuun barattoota diinii yookaan immoo darasoota lakkoofsaan 20 ta'an fe'atee godina Arsii lixaa Saaguree irraa bahee gar Kofalee imaluu ture. Arba'aa Maarchi 3 2021 naannawaa magaalaa Dodolaatti riqichirraa gargaluun battalumatti barattoota diinii 4 fi dargaggoo tokko kan isaan waliin tur walumaa galatti lubbuun nam 5 darbuu gabaafame. Akkasumas namoota kaanirra immoo miidhaan cimaa fi salphaan dhaqqabee hospitaalatti kan yaalamaa jiran ta'uun beekamee jira. Barattoonni kun sagantaa dhukkubsachuu aalim guddaa Sheek Zubeer hordofuun deeggarsa walitti qabuuf magaalaa Saagureetti qophaa'e irratti hirmaatanii kan deebi'aa turan ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Odeeffannoo biraatiin ammoo Itoophiyaatti ji'oota 6 darban keessa balaa makiinaan lubbuun nam 1849 dabree jetti. Daayirektorooti to'annoo yakka Koomishinii Poolisii Federaalatti dameen balaa tiraafikaa fi ragaa haala tiraafikaa kennu arba'aa feesbuuk isaa irratti ibsa baaseen adoolessi tokko 2012 irraa eegalee hanga muddee tokko 2013 qofa namoonni 1849 balaa tiraafikaan du'aniiru jedhe. Akka gabaasa koomishinichaatti namoota lubbuun isaanii balaa tiraafikaan darbeen alatti namoonni 2646 ta'an miidhaa cimaan namoota 2565 irra ammoo miidhaa salphaan dhaqqabee jira jedhe. Kan malees sababa balaa tiraafikaan qabeenyarra balaa ga'een qabeenyi maallaqa birrii miliyoona 495 fi 240 fi 473 tilmaaman manca'eera jedhe. Balaa tiraafikaa ji'oota 6 darban keessa biyyattii keessatti mudate keessaa 15,000 fi 844 magaalaa Finfinnee keessatti yoo ta'u balaa kanaan namoonni 192 du'aniiru 846 ammoo garmalee miidhamaniiru 512 irra ammoo miidhaan salphaan ga'uu gabaasni koomishinichaa ni mul'isa. Koomishinichi balaa tiraafikaa suukkanneessaa lubbuu nama hedduu galaafate kanaaf sabab kan jedhe inni duraa naamus konkolaachistoota shufeeronni lubbuu namaaf yaaduu dhabu hanqina dandeettii shufeerota rakkoo dandeettii teeknika makiinaan wal qabatuu fi rakkoo daandiis akka sababaatti eeree jira. Subhaanallah balaan makiinaa kun lubbuu hedduu galaafachuu jira. Rabbiin nu haa tiisu jechuu malee maal jenna. Dhuguun baanti keessumattuu gambii kennaa kanatti balaan makiinaa haalaan heddummata. Rabbiin nu haa tiisu malee. Allahumma amiin. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo amma qophii tafakkurii fi tana quba qabduu wal duraa duubaan dhaggeeffannee walitti dachaana. Turtiin keessan soora qalbii wajjin haa ta'u. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أردفتو قبي تفكر في ربي والتهيتين قبي وممالي ربي كيسة تفكر قبط دي بجرم وممالي ربي كلا قامنين دمنم أردس تفكرو كين يتفوفنم أردم قرهم سفير كابا إماليم سني الله تتكون والبرنم مكان الله تيكنا قوس جدمم Gus sanyiiwwan allaattii sagalee guddaa qabanii fi allaattiiwwan dallanuun beekaman jiddum isa tokko. Ilmi namaatis kanumarraa ka'uudhaan tapha yookiin geemii kompiitaram amala allaattii kanaatiin wal fakkaatum kan Gus geem jedhamu tolcheetti fayyadamuutti jira. Dallansuufim iyyiinsi allaattii kanaa hundim ilmoolee ofiim diinarraa ittisuudhaafim haatim ilmoo fi diinarraa olfachuuf hangafeeti dallanteem yoo iyyitis qaamni sii gaafatum hin jiru. Hundaafum qophii kiyyaardhaatiin waa'ee uumama kanaa waan muraasa isin daawwachiisa. Nafaana turaan affeerraa kiyyam.
allaattiin guus qaama jajjabaa ta'een kan beekamu yoo ta'u morma qallatee dheeratuu fi qoffee gabaabaa fiixeerraan gaccaafamaa ta'e qaba. Allaattiin kun allaattiin Uswaan jedhamuun qaamaan hedduu wal fakkaata. Haa ta'u malee guus hedduminaan baalli daalacha, gurraachaa fi adii qaba. Qoffeen isaa immoo bifa burtukaanaa yookiin ammoo gurraacha yoo ta'u warri qoffeen isaanii bifa burtukaanaa naannoo ija isaanii irraallee bifuma kana fakkaatu qabani. Bifti kun sanyii irratti hundaa'e garaagarummaa qaba. Sanyiilee guus keessa inni Kineediyaan guus jedhamu sanyiilee biroo caalaa guddaadha. Allaattiin kun kiloogiraama 6 kan ulfaatu yoo ta'u hanga meetira 1 dheerata. Kormaan guddina qaamaatiin hanga 1 dhaltuu ni caala. Kan kanarraa hafeen bifaa fi boca qaamaatiin lameenuu wal fakkaatu. Guus allaattii gamtaan jiraatudha. Yeroo deemanis ta'e yeroo bakka takka qubatan gamtaadhaan socho'u. Diinas waliin ta'anii walirraa ittisu. Allaattiiwwan sagalee gurguddaa qaban keessa guus isa tokko. Iyyaa fi wacaan akkasumas sagalee boo'icha fakkaatuun diina dhamaasanii ofirraa deebisuu yaalu. Yeroo tokko tokkos baalli morma irratti argamu argufuudhaan dallansuu isaanii diinatti mul'isu. Allaattiin kun diina eega ari'ee booda yookiin erga diina jalaa dheessee bahee booda iyya isaa yeroo dheeraaf hin dhaabu. Guus samiirra barrisu, bishaan keessa daakuu fi lafarras akka fedha isaatti deemuu ni danda'a. Gabaabumatti guus uumama imala haala sadanuu wal qixa akka gaariitti badhaafame jennee himuu dandeenya. Guus allaattii haala qilleensaa irratti hundaa'e bakka irraa bakkatti godaanuudha. Allaattiiwwan fageenya dheeraa barrisuu danda'an keessaallee guus adda dureedha. Fakkeenyaaf inni Kineediyaan guus jedhamu Kaanaadaa irraa ka'ee hanga Meeksikoo fi kibba Ameerikaa fagaatee qubachuu danda'a. Allaattiin kun avreejidhaan hanga kiiloomeetira 5,000 qe'ee duraan ture irraa fagaatee deemuu danda'a. Tuutni allaattii kanaa wayita qilleensa irra barrisan faffaca'anii osoo hin taane qubee fi uumuudhaan barrisu. Allaattiin tokko fuuldurarraan kan barrisu yoo ta'u kanneen hafan ammoo isarraa ka'anii qubee fi fakkaatu uumanii. Allaattiiwwan hoomaan socho'an hedduun mala kana kan filatan yoo ta'u haala kanaan barrisuun akka hedduu isaan hin dadhabne isaan gargaara. Qubeen V fakkaatu kun yeroo barrisan qilleensa haala salphatti dhiibanii akka keessa kutaniif isaan gargaara. Haa ta'u malee yeroo hedduu allaattiin fuuldurarraan jiru waan dadhabuuf deemsa murtaa'aa booda wal jijjiiraa bakka barbaadan qubatu. Guus allaattiin hemisfeera kaabaa keessatti argamudha. Ardiiwwan Awurooppaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa gara kaabaa keessatti argama. Guus sanyiilee 27 ta'an kan qabu yoo ta'u gosa tokko malee warri hafe hundi haala qilleensa jiddu galeessaa ta'e kan hedduu hin qabbanoofnee fi hin ho'ine keessa jiraatu. Haa ta'u malee sanyiin Hawaayaan guus jedhamu haala qilleensa ho'aa keessa jiraata. Allaattiin kun naannoo bishaaniitti dhiyaatee jiraata. Bishaan inni filatu bishaan mi'aawaa yookiin isa fresh water jedhamudha. Goojjoo isaatis achuma bishaan cinatti ijaarratee jiraata. Guus hedduminaan biqiltoota kan sooratu yoo ta'u qoffeen isaatis haala soorata isaatiif mijaawaadha. Marga, firiiwwan midhaanii fi biqiltoota bishaan keessa kan sooratu yoo ta'u darbee darbee ilbiisota xixiqqoo fi ilmoolee qurxummiitis ni soorata. Gama biraatiin allaattiin guus inni guddaan diina hedduu hin qabu. Diinni yeroo hedduu allaattii kana kallattiin miidhu. Koyoot, baabkaatii fi ilma namaatiin. Haa ta'u malee hanqaaquu fi ilmooleen allaattii kana diina hedduu qabani. Bineensonni foon nyaatan kan qubsuma san keessatti argaman hundi hanqaaquu fi ilmoolee guus adamsanii nyaatani. Guus allaattiin akka jaarsaa fi jaartiitti waliin jiraatudha. Yeroo tokko wal kaadhimannaan umrii isaanii guutuu walumaan dabarsu. Akka carraa ta'e tokko yoo biraa du'e
kan lubbuun hafe sun waahila biraa filatim jireenya isaa itti fufa. Namni sammuu gaarii qabum barumsa rabbiin karaa allaattii kanaatiin isaaf kennaa jiru hubata. Du'a waahilam jireenya tokko boodam waahilli jireenyaa biroo akka jiruufim imalli jireenyaa rabbiin nuuf katabee jiru akka itti fufiinsa qabu baranna. Allaattiin kun erga walqunnamtii wal hormaataa raawwateen boodam dhaltuun guus hanqaaquu hanga 10 hanqaaqti. Hanqaaquu san hammachuun dalagaa dhaltuuti. Kormaan ammoo diina dhufu biruma taa'ee irraa eega. Haatim eega ji'a tokkoof hammatteen boodam ilmoolee keessaa yaafti. Ilmooleen akkuma hanqaaquu keessaa bahaniin sochii kan jalqaban ta'us waggaa jalqabaa san gargaarsuma haadhaatiin jiraatu. Fedha rabbii guddaatiin allaattiin kun hanga waggaa 20 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffadhe kanuma torban fedha rabbiitiin hanga wal agarrutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Roobni rahmata. Rabbiin guddaan rooba nuuf roobee waa biqilche. Kan biqilees ilmi namaatii fi uumamaaleen biroo irraa fayyadamu. Gama birootiin roobni laga ta'ee yaa'a. Bishaan yaa'ees jallifnee itti fayyadamna. Yoo barbaanne dhuyinee yoo hajamne sochoon miiccanna. Haa ta'u malee yeroo tokko roobni yeroon bifa biraa qabatee dhufus ni jira. Osoo hin yaadin roobni hamaan roobee lolaan dhangala'ee qabeenyaa fi lubbuu balleessuu danda'a. Akkuma seenaa irraa hubachuu dandeenyutti ummanni Nabii Nuh alayhi salaam rooba torbaan tokko roobeen dachee irraa dhabamsiifamuu quba qabna. Haa ta'u malee bishaan roobaa aadatti beeynu kanaan ala roobni bifa biraa jiraatu hoo quba qabdu? Quba qabduu teenyaarraatiin rooba ajaa'ibaa isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Guyyaa tokko osoo karaa deemu jirtanii akka tasaa raammoon hedduun samii gubbaa harca'u osoo eegale akkam taatu laata? Warri meteoroloojii fi qorattoonni biyya Noorweey gaaf tokko raammoo samii roobu arganii hedduu ajaa'ibsiifatan. Barsiisaan baayoloojii tokko osoo gaarreen Noorweey cabbiin guutaman irra deddeemaa jiru raammoo samii harca'e kanniin argee hedduu rifate. Muudannoon kun yeroo sanitti gaazexaa biyyattii hedduun gabaafamaa ture. Biyya Noorweey keessattuu kibba biyyattii keessatti muudannoon kun irra deddeebiidhaan mul'ateera. Barkum 2007ttis Ameerikaa kutaa Luwiziyaanaa keessatti raammoon roobee jira. Barkum 2011ttis taateen kun biyya Iskootlaand keessattis muudateera. Akka qorattoonni tilmaamanitti obomboleettiin hamaan raammolee hedduu lafarraa fuudhee eega samii keessa ol fageesse booda raammoleen sunniin deebi'anii akka roobatti harca'uu hin oolanii jedhamee tilmaamama. Garuu dhugaa jirtu rabbumattuu beeka. Qurxummiin gurguddaan samii gubbaa bu'ee yaanni jedhu waan hedduu nama ajaa'ibuudha. Warra bahara dhaqee qurxummii kiyyeessuuf tarii inni kun oduu dansaadha. Namni qurxummii kiyyeessu osoo laga bu'een ifaajin qurxummii karaa irraa gooratuu danda'a. Garuu qurxummiin bishaan keessa jiraatu. Sanuu inni bishaan keessaa yoo ba'ee du'u akkamitti samii gubbaa bahee achirraa gad harca'e kan jedhu gaafii nama hundaati. Mudannoon kun irra deddeebiidhaan kan uumame yoo ta'u sababni isaa ammoo salphaadha. Habomboleettiin hamaan bishaan irratti mudatu bishaanii fi qurxummiilee bishaan gubbatti dhiyaatanii daakan fuudhee gara samii dabarsa. San booda qurxummiileen kunniin duumessa gubbaa san jiruun qabamu. Duumessi sunis dorrobee wayita roobu qurxummiilee fi bishaan walitti qabee roobsa. Darbaaftu yookaan saaphaphuu kun waan nam sodaachisu fakkaata. Uumamaalee dachii kan irra jiranii fi sodaataman keessaa darbaaftuunis tokko. Isaa man ijaaratee bantiman kennaa gubbaa jiru ni sodaan. Maarree roob darbaaftuu roob yoo jedham akkamittiin sodaanire? Muudannoon kun waan baramaadha. Sanyiileen darbaaftuu tokko mukeen dhedheeroo gubbaatti man ijaaratu. Keessattuu tibboon hormaata ta'ansi ilmooleen hedduun mukeen dhedheeroo gubbaa bahuudhaan man ijaaratu. Muktokk irraa muku biraatti haadhi isaanii diriirsuudhaan man walxaxa hedduu ijaaran. San booda mana addaa kan akka paarashuutitti isaan tajaajilus irratti tolfatu. Eega waan kan hunda raawwataniin booda bakkumsan taa'anii bubbee eegu. Sunis akka bubbeen dhufee achirraa isaan fuudhee gar biraa isaan geessudha. Haal kanaan bubbeen humna jabaa qabu darbaaftuuwwan 10,000 lakkaa'aman fuudhee bakka biraa geessa. Haalli kun Awustiraaliyaa keessatti irra deddeebiidhaan mudata. Bubbeen guddaan darbaaftuuwwan 10,000 lakkaa'aman fuudhee gam naannoo biroo geessa. Achi booda darbaaftuun hedduun akka roob samii bu'uutti samii gubbaa gad harca'uu eegalu. Namni tas yeroo kanatti naannoo biroo irraa gamas imale. Darbaaftuu roobaa jir jedhee baqatuun isaa waan hin oolle.
Uummanni naannoo sunii garuu waan kan baratee jira. Qophiin waa'ee rooba addaati wal qabatee isin dhiyeessin kanarraa kan fakkaata. Waan irraa hafammoo qophii ta'an keessatti qabannee deebina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Raadiyoon Nuural Hudaa sagantaa soor qalbii guyyaa alhadaa isinii dhiyaatu dhageeffachuu jirtu. Qophiilee teennarraa guddoo bohaartanii barumsallee argachaa jirtan jennee abdan. Hayyee Fariyaa amma maaltu ta'an? Amma diraamaa dhiheessina. Tunis ni dabartii qooda lammaffaa kutaa shanaffaa dhageeffannee walitti dachaana. Tunis ni dabartii tarraabbii murteessee tanbiiraanii dhuftii. Tunis numa kottee lubbuu ani hattee inshallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jaad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo. Tunis ni dabarti. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Hayaahuma tunis ni dabarti tarraabbii murteessee tanbiiraanii dhufti. Tarraabbii murteessee tanbiiraanii dhufti. Tunis ni dabarti qooda lammaffaa kutaa shanaffaa. Yaaboo jiruun tunis waa barakaa dhabde rabbummaan nu waa barakeessu malee. Dhugaa keetti baddeessa. Eebbifamu malee namni dalagaa dhabee jira. Anoo amma barnootatti deebi'uu yaada qabaa'u callee warra kiyya taa'ee dararuun fadhu. Garuu gam tokkoonis numa fakkaate gaafuma barnoota irra jiru san irra wayyaa warri barachuu jirran quba qabanii wayii sogguus numa yaadanii masruufaaf waa yaaddoo nu gaafas amma garuu dalaguu dhabuun nis barachuu dhabuun ni ulfaata. Waan qooytu yetta yaaboo garuu marwaan ati eega barnoota fitte torbaanuma lamaami xiqqishoo boqonnaa sin barbaachisu. Lakki boqonnaan bar hojjechuudhaan argama malee hojii lakkisuu ni miti. Garuu dhugaa keeti sammuun teenya yoo madaleeyidee irra gammaddi gaafa dalagaa dhiistenis ni rakkatti barnoonnis beeytee dalagaadha. Takka dalaguu takka barachuu yookiin qara'uu dirqama waan takka irratti harkamu qabna. Anis garuu haalli tokko na yaachisa. Amma baatii 3 eegaan eebbifame dalagaan harkanne garuu warra kiyyarraa maallaqa noolillee fudhachuun hin qaanfata. Amata meeqana lafaanii na barsiisanii arra silaa yeroo firiitii harkuu qabanitti haalli jireenyaa mijaa'uu dhabuun kun hedduu na yaachisa. Baranis nama akka keetii kana faalaaleetiin barnoota deebi'uu fedhe. Maali silaati amma maastar barachuu feete? Firraa akkamiin godha duuba akkasumatti irra wayyaa. Marwaan maastara kana barbarachuudhaaf maallaqa nama barbaachisa. Anuu silaa hiree hirkadheen iyyaanumaan qaba. Carraa barnootaa nan kanneen amma dhiiroo. Qabxii keetiin murteessaa haa garuu silaa meeqa fidde saati? Ati 3 fi wayinumaan qaba. Ati akkas taatu yaaluu qabda malee mee rabbi sii fi saamii jeessu ati numa tattaafadhu. Garuu yoo mana barnootaa ispoonsara gaafatte sii gochuun oolan. Nama na caalaa qabxii fidee jiraan saabar. Hundaafuu yaali ati hin dhiisini. Maaliif beeknasaa addunyaan tun waa hundinuu nama waasan qabu barbaaddi. Maallaqnis warruma maallaqa qabu bira jira. Beekumsaas warruma beekumsa qabu qaba. Sirri marwaan dubbii tana qaceelloon laalte. Hayi Jibriilee maalleeni duraa badelleen bar deebi'ee fi hin dhageenye isin. Dhageenya dhugaa keetti. Tabaddelleen ni deebitiif laal warra waa qabu gartanii. Taniin ja'uu tanaa miire. Dalagaanis warruma dalagaarra jiru barbaaddi. Namni tokko dalagaa wayyaan barbaade jee dalagaa dhiisee if jeeqa. Ammoo yoo dalagaarra jiraatte malee dalagaa biraa argachuu hin dandeessu. Gandi keenya bartanaa fi bilaash taa'urra bilaash dalaguu wayya jaamire. Dhugaa isaaniiti. Namni dalaguma qabaa'u. Hundaafuu mee marwaan yoo carraa harkattee yaali. Inshaallah niin tattaafadha. Eebbifamee taa'uun kiyya na jeeqa. Sirri barattoota keenya hundaa rabbi dalagaatti haa godhu. Amiin du'aa ijabdu yaa bootun. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Aboo Muusaa manni Jibriilee toora kanaasa? Asuma bara diira kunnoo hortisaaniitu banaadha. Hayi adduutaan akkana noo godhe gartee seeni qaaw hojii seenaa. Adeera niin sodaadhaan. Usii seeni boo mala sodaataa miti. Eenyu baati? Salaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya fayyaa ooltanii? Nagaya warreessaati silaasin. Seenaa kaa? Ni seennaa bara. Jibriilee hin beekne atiisa? Hin beekne eenyusa? Abbaa Hashimi kaa. Akkasiisa? Haa seenaa. Haati warraa ta'etillee hin bargaa na beeti sumaan na beekne malee eessumaan taafi. Eessuma dhugaa moo? Eessumni silaa katabaatti jira. Hin jirtuu feerusaan na beeti bar silaa isin. Gabbaate ni deebitee. Seenaa dhufti seenaa. Doo Jibriil akkam nagaya kaa?
Fayyaadha silaa maaltu haaree? Maali dubbadhu qaamus? Bar Najiba wajji wal isin qunnamsiisuu fi Jibriilee. Boo ansaayibaattuti? Laal ilma kiyya hin jarjarin dhaabbadhu. Maali adeera? Abbaa Hashim akka gurbaan sun maallaqa xiyyaatee deeme quban qabdu ati? Dhagee. Silaan dhageenye naan jettee sin ajaa'ibuu keekam. Waan magaalaa guutuu wal jalaa dubbaa turte silaa quban qabu waan hin fakkaanne. Laal Jibriil kiyya mee dhaabbadhu kaasa. Mee dubbii khayrii takkaas siif qabna. Mee afachuu hin ariifatini hin jarjarini. Maali oduun gammachuu? Samboodetti jechaanaati adeera amma waan dhufneef haa goonu haa. Lakki tolturraa eegaluutu gaariidha laal. Lachuutu toltuma. Ta dura dhufneef laal gaa kam seete. Manguddummaa naa hojii dheete jeeti. Ammoo? Jibriil. Abbaa dhugumsaa bira naa hojii dheete. Maaliin godhe gaa? Intala isaati Najiiboon fuudhuu fadhe. Hayyaa. Ammas takkaattuuf hin kee dhaqaa? Adeera waan hin taane nu naqin. Bar Jibriil akkasii miti. Maallaqni keetis laal dhufee jira beetee ni jira. Isni kenne mee? Barni jarjartanii ijoolleen ammaan jarjarinaa qaa. Ta maallaqaatti deebinaa wantummaan manguddummaa dheenuu fi heerumaa fi. Abbaa Hashim dhugaan isinitti himan. Manguddummaa dheenii akka harkan yoo feetan anillee akkaan haasoo tartiibaan haasa'u laal maallaqa kiyyeessan naan gahaati laal akkasitti qaa. Taate ayyee. Maallaqni ilaan gammaa sin argamne isa Jibriil. Hayi hanjama jirtanii isin? Hanjamaa miti dhaabbadhu qaa. Yeruusaa waa takka illee isin himne. Maal waa'ee maallaqaa moo? Waa'ee maallaqaa fayyaduu waa takka illee natti himne. Dhufuu jiran fakkaata gaa Jibriil. Najiiboon inni ergajee naafillee bilbilee jira. Iyyaallee isinitti haa taphatu gaa isin. Gowwaa. Akkasii miti Jibriil anattu bilbilee. Mee dhaabbadhu ammaa wajjin dha'a. Hoomee itti deemu saqi. Odoo adeera yaamtee jirti hoo. Aloo. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaa fayyaa qabdaa mucaa kiyya. Fayyaa alhamdulillah. Abbaa Hashim isa? Qaaboo qoqa kiyyan beene. Beekee ammaa adeera. Man abbaa dhugomsaa jirtanii? Achuma yaa'u yaane yaaboo. Har'a Jibriil biraan jira bare fiifu. Jibriilee moo? Maallaqni si gahee jiime? Isumatti si kan nani dubbistaqa. Adeera yeroo biraa dubbisu wayyo. Lakki ammuma dubbista zanni walitti toluu gaariidha. Eega jettee buutta kannime. Boo Jibriil hoo dubbisinaa dubbisi. Hello. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum salaam. Eenyu? Ana Najiiboodha haa. Sagalee tiyya hin beekne. Sagalee ta'ee naa bilbiltee hin beeku boo? Amas sagalee naa beekte waliin dhageenye. Nagee haa Jibriil. Nageen dorkitee kuttee nagaan qaba? Dhiifama haa yaaboo. Rabbi jecha ofii naa godhi. Bar haa kan namaaf irraa galchanii dhiifama gaafatanii. Hayi siin argine Jibriil. Yaaboo mala natti hin baasinan. Mee Feeruzaa gaafadhu haa isirratti hin ergee. Haa. Yoo dhugaan argite galatame. Hodho adeera dubbise hodhaa. Boodaas deebisaa wal dhageenya. Kunoo Jibriil reefuna nama inni miti. Ergamee jira laala adda baafadhu. Abbaan Hashimilleen hin jarjariin siin jayus jira. Anammaas taanaan hangama Feeruzaan dhuftee siraa mirkaneeffadhu dhugaan se'u. Taate qaamamee Feeruzaa bilbiliitii ni dheena. Manguddummaadha. Amma inni obboleettii Feeruzaa fuudhuu fedheessa? Leensaan isi jirtii miti. Amma anfaan manguddoo ta'uun irraan fakkaatu silaasii fi abbaan Hashim dheetan gaariidha. Maallaqa kiyya harkannaan ni dhaqaa tolchee bareechitee ni dhaqa. Fayyaa ta'e ilma kiyya. Hayyaa'umaa tooniif ni dabartee tarraabbi murteessee tanbiiraalee dhufti. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hayi Jibriilee arree isaa dhufte yaaboo. Maatii jitee na nagartu haa Jibriil malee. Yaa muftii keenya maaf hin garre yaaboo. Seenaa nagaa fayyaa. Maal yaaboo dhiyoota na mul'attu? Deengaddi leeniin dhufa jeetiin akkasumatti hafe laal. Maan dhufi yaaboo? Abbaa Yusuf tokkotu hojjetuuf na jee bareeguma karaa bu'ee na jalaa fe. Maaliif hafe dhiiroo yaa? Beene yaaboo akkuma sososotaate. Bu'aan nama sodaatani sila. Lakki abbaa dhugomsaa sillee sodaachuun qabu. Dubbii dhufneetu garuu xiqqisha nama yaachifti. Maaliif dhuftan sila? Nageen fayya lakki abbaa Hashim itti hime kaa. Sajoolleen ammaan tanaan jarjartaniiti suuta salaamtaa ol gaafanneeti akkasitti walitti himna. Lakki kaa yoo haajaan jiraatte walumatti himuu gaariidha. Hayya boo maal sodaachise? Dubbadhaa kara cabxee naa yaatu. An dalaguma mootummaa faasee naan jiin malee tabiraa takkallee umar abbaa. Yaa abbaa dhugomsaa bara dalagaa mootummaa warri baratee dhabee jira. Amma namni irra guddaan hojiin qabuma. Haa meegaa rabbummaan hojiin itti yaa godhu. Awoo abbaa Hashim dubbadhu haasamaa cal jetta. Yaa muftii keenya maalumaa si dhufe? Ati yoo feete akkuma gaafa kaanii jaartii lama faana fuusisan jetta. Akkasuma naan jechuun baannaan humaa oofi tabiraa. Lakki maadii sanii miti. Lakki dubbiin tanuma fuudhaati tiyyaa miti garuu.
Maali Jibriileetu idaachuu fadhe? Eessuma waan akkasitti hin seenan. Dardarma fuudhee fedhee jira malee lakkee. Duba dura dhaabbannaa san kan fuudhee fedhe rabbi haa fuusisu. Sakkas hin jenneeti Abbaa Haashim. Ilma kiyyaatu dhugoomsaan sodaatee isinitti himate moo? Abbaan kiyya na fuusisuu didee jedhiidho. Yoo tana taatees rakkoon qabdu natti himame. Riyaa dhugoomsaati dhugoomsaa miti. Marwaanii duba. Bar biyya alaati maadi. Biyya alaa khayiroo khayiraati. Samaaxiin nu gootanii miti dubbii garaa dhoosaa haboo wayi nurra. Bismillahirrahmanirrahim. Laal Najiiboo ni beektaa. Hanga Jibriillee beeku baaddu ni beekee. Maali duba sila? Laal Najiibootu fuudhee fedhe. Rabbi haa fuusisu qaduba. Du'aa goonaafi. Du'aa godhuunis gaariidha. Bar intalateeti fuudhuu fedhe. Intalati jetam? Maatii takkaallee biyya alaatiin qabdu ati. Leensaa malee ta'e waliin quba qabnu tamtu jira. Leensuma san fuudhuu fedhe Najiiboon. Saboo dubbii walitti lallaaqinaa. Lakki abbaa dhugoomsaa Najiiboon na bilbileeti intalateen haadha qinaan jee. Sila isiin maal jetti isiin isii dubbistanii sila? Mucayyoon teessis fedhinnaa numa qabdi kan dhageetti. Ati afaan siiraa dhageesse? Numaan dhagee namoorraa hin dhagee. Dubbiin namarraa dhageessin taatu adda baafadhu dura. Sayee isuma dubbii nam tokkorraa illee dhageenye dhugoomsaallee taatu Marwaan. Hayi Usaamee namni waan takka natti himin jiru kam? Edaa biyya guutuu qaba qaba boona malee. Hayi anumaa jettuu fitattanii maana dhuftarree? Kanaa miti maatii keenya kaa hin jajjarin kaa. Nuti bargaa karuma seeraatiin sun dhufne otorobaan dimbee nuuni beektaamisa ulaan dhufna bu'aa kan hin seennu. Hayi jechuun kaa bara ajaa'iba natti taate akkami dhugoomsaan faana dura dhagaan jeetiin? Suma sodaatan malee dhugoomsaan faanis silaa numa himan. Meegaa muciyyoo xiyyaafis bilbileetiin akkasitti haadha dhugoomsaati wajjinis mari'annee waan dubbiin jettu isin hin jenna inshaallah. Marabbaa taate abbaa dhugoomsaa. Jazaakumullahu khairan. Khaanure amma isuma. Maali hojjaa shaf hin jettani? Lakkii ni deebine yeroo biraa. Hayaahuma toniis ni dabarti tarraabbi murteessee tanbiiraanii dhufti. Taatota diraamaa fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna. Mee sagantaa goolabuun dura odeeffannoo xumuraa qabda? Odeeffannoo tokko ni qaba. Hayyee dhiheessi. Ministeerri fayyaa Saawudii Musliimoonni sirna hajjii barkanaa irratti hirmaachuuf hawwii qaban dirqama talaalli COVID-19 fudhachuun kan isaan irraa eegamu ta'uu beeksisee jechuun gaazexaan biyyattii Okaas jedhamu gabaase. Akka gabaas kanaatti ministeerri fayyaa biyyattii Toofiq Alraabiyaa ibsu wiixata dabre sirna hajjii barkanaa ilaalchisee kenneen Musliimoonni sirna hajjii barkanaa irratti hirmaachuuf karoora qaban hundi isaanii dirqama talaalli COVID-19 fudhachuu qabanii jedhe. Guutuu addunyaarraa waggaa waggaan musliimoonni miliyoona 2 ol sirna hajjii raawwatuuf gara Saawudii imaluun ni beekama. Haa ta'u malee waggaa dabre Saawudiin sababa weerara COVID-19 balbal cufachuun namoota biyyattii keessatti argaman 1,000 qofaa fayyamuun ni yaadatama. Sirna hajjii barkanaa irratti namoonni hagam akka hirmaatanii fi akkasumas biyyoota addunyaa garaagaraa irraa akka hirmaatanii fayyamuu fi dhiisuu ilaalchisee mootummaa Saawudii irraa wanti ibsame hin jiru. Sirni hajjii barkanaa Juulaay 17 2021 jalqabame Juulaay 22 2021 xumuramaa jedhamee tilmaamama. Itoophiyaan immoo talaalli COVID-19 marsa duraa sirna hajjii jalqabu ji'a tokko dur akka alaagalfattu ibsiti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon xumura irratti sanii dhiyeessin tanuma waan hordofaa turtaniif galata guddaa argadha. Sagantaa har'aaf qopheeffannes asuma irratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya Rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. ملكي دنيا آخر أرقدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الهدى صورة قلبي مسلمة